namni arsiidha ammoo miskiina rabbiidha ka karaa deemu ajjeesuun qabu abadan kun waan deeggaramuudhaa miti abadan aadaa jaahiliyaati kun ebalu jalqabe waan jedhamu miti sini galtee kan ajjeefamaa jiru kan rakkachaa jiru kan reebamaatiin jiru namoota wal qabe sanii miti bar osoo durriyyeen akkana quufte kun osoo walitti dhuftee wallaahi osoo mataa wal keessa facaafte waan takka wanni garaa nama nyaatu hin jiru namni qabne jedhaniitti ajjeesan kan lubbuu baasan kan maal godhan kami beektan isa kaisaa akkana godhanii nama miskiina karaa deemu kan quban qabne bahararraa bahee umriin ka isarraa baate dhukaasa silaa huduudarra jiru kana jalaa dabree isaa dadhabee dheebuun isa fixxee barahaa keessa deemee owwa kana keessa owwa biyya arabaa saatii kana jiru osoo agartanii yaa jamaa kan mukayyafni namarraan deebifne miskiina rabbiidha barahaa arabaa kana keessatti hiyyummaa jalaa baqachuudhaaf deemu ka quban qabne waan harargee jedhu waan arsii jedhu waan walloo jedhu waan takka quban qabu amma tokko waan kana quban qabu hin deemu osoma deemu kana dhaabbadhu jedhanii qabanii eegasanii ammoo ajjeesan akkaataa warri waan sanidha kuni wanna hada ebalu balleessee hin qabu abadan waa akkasiin dubbatina ebalutu balleessee wanna asin dura waa balleessee isa kan ebalu balleessee hin qabu kun ebalutu balleessee hin qabu ebalu jalqabe hin qabu kun la miskiina irratti wanni deemu asin dura li dubbachaa tuman ture nama tura hubachuu dadhabe malee kun araara wayituun barbaachisu araara miti kun nama baalagee akkana kanniin warra akkana kanniin rabbiin haa balleessu jedhanii abaarsaan rabbiin lafarraa isaadhaa fixu malee miskiina dararuun hujjaa wayituun qabu isin galte sababaa wayituun qabu fakkeenyaaf amma ilmi arsii jedhamu ilmi maqaa arsii himatu tokko nama wayiidhaa qabeeti yoo reebe kan reebamuu qabu kan yookaan harki irraa baafamuu qabu kanuma reebe san malee nama biraadhaa arsiidha jedhamee yookaan deemu tokko miskiina rabbiidhaa tokko dararamuu qabu. Maqaa walloodhaa mucaa himatu wayii mucaan durriyyee wayiidhaa lafaa ka'ee yoo nama wayii maqaa arsii himatu harargee himatu kamatee yoo haa ta'uti. Yoo ganda wayiidhaa himatu wayiidhaa ijoollee wayii qabee reebe isumatu qabamuu qaba malee isumatu yoo yakkamellee yoo seeratti illee himatame isatu yakkamuu qaba malee miskiini rabbiidhaa kan maqaa qofaan wal fakkaatu inni quban qabu miskiini rabbiidhaa dararamuu qabu abadan. هذا يعني إبلو جلقبه هنجئنا أرسي جلقبه ولا أرسي جلقبه ولا أول جلقبه ولا إبلو جلقبه هنجتو بكا كانت قوتو متيجو ظلمي والله الظلمي أبان بربادة جلقبه ونمتج جلقبه سنة لي ظلمي ظالم قد ربي نسحاب الليس نمتج لما فارت اتفوفي سنة لي ظالم قد هندمتو مسكين ربي لا در راجل راجل كدرارما جرو لما نسارتو مسكين ربيتي نما ركتها نما وما تكن بيكني كأكنا كوني دبي جدو سنتني إن أرارسنا يتنين أرارسنا وانغوتن ربي تبما إسان هاغودوت يودن ديسان سيرا موتمات يو موتمان بيا كينيا دا أسندورا لدبچاتو من توني موتمان بيا كينيا دا yoo kan wanna jedhu taate wantoota garagaraa waan silaa wanna irratti hojjetaatiin jira waan siyaasa irratti hojjechaatiin jira ijoollee akkana kanii ijoollee balaa qabsiiftu ijoollee miskiina rabbiitti taphattu kana hordofeesine anuuyyuu akka sadarkaa kiyyaatti silaa akka dhuunfaatitti osoo hordofaa jedhee bar ijoollee kan hordofee eessa akka jiraatan maqaa isaanii eenyu akka ta'e baruu danda'a mootummaatti immoo laafa mootummaan biyya keenyaadhaa waan kana furmaatatti laatuu qaba mootummatu furmaatatti laatuu qaba durriyyeen kun as keessan turtu hin qabamti bar seeraanii miti as keessa jiraatu gaafa qabamtee galte biyyatti ammoon kunuunsan yoo gaafa asii galu eessatti dhaqa bakka biraadhaan dhaqu bara Ameerikaa miti biyya biraati miti asii darbamee jenna Itoophiyaatti gabbu'a ka arsiillee arsii maqaa arsiitiin asiin rabbachaa ture achumatti arsi magala maaf hin qabne maaliif seeratti hin dhiyaanne maaliif seeratti hin dhiyaanne dabalataan kan maqaa walloo himatee asitti rabbachaa turellee maaliif seeratti hin dhiyaanne maaliif mootummaan irratti tarkaanfii fudhate kana irratti yoo fudhanne lammiilee ofiidhaa yoo eeguu hin dandeenye mootummaan akkamitti waa eegandu kana mootummaan osoo ijaan argu dhiisuun sirriidhaa miti asiin dura illee dubbachaa tumaan turre asitti konsilaan yookaan ammoo warri mirga eenyu kana embaasiin as jiru illeen waan kana irratti hojjechuu qaba haga isaan bira ga'u haga muqiima bira ga'u bichaa eeguun kan barbaachisu ijoolleen kun ni qabamti isin galtee ni qabamti bar akka hundattu mootummaan tarkaanfii irratti fudhachuu barbaachisaa jechuudha
kana asii bahe jala kana gurbaa tokko keessan qabadha keenyan qaban. Keenya kamin isaa keenya kamin nutti himasa. Kan akkana sammuu doofa akkana tu rabbiin lafa guute. Keenya kamin qabanna nuti nuti kaminni kan kee kamin. Zaalimni keenyaa fi keessan qaba akka zaalima guutuma isaatu zaalima guutuma isaa. Sammuu kana keessa baay'oo. Isin nama muslimaati. Zulmiin deeggarina sababa gandaatiif jecha rabbi isin balleessa wallah. Zaalim hin deeggarina akkara kamittu. Hatta gosa kan keedha yoo ta'e maal yoo ta'e abbaan jalqabe haa jalqabu ka boodaan dhufe illee haa dhufu hundumti isaa zaalima warra ilmaan miskiinaadha dararaatiin jiru abaaramtoota rabbiin isaa haa abaaru rabbiin isaa haa balleessu hunduma isaaniidha walitti qabe. Wallah akkas hunduma isaaniidha. Waan kanarratti ammallee deebee nu dubbadha yaa mootummaa yaa warra mootummaa keessa jirtan. Dhimmi warra dhimmi kun ilaallatu rabbii keessanii jedhaati yoo ka dhageessan taate afaan isin beektan san illee afaan siyaasaatti illee isin dubbachuu baadhu akkanumatti isinitti haasawa. Waan kana sirreessuu hin dandeessanis. Jarri kun lammiilee biyya keessaniiti. Seeratti dhiyeessuu dandeessan akkaataa itti dhiyeessitan laafaadha. Karaa itti dhiyeessitan gaafuma namni tokko biyyatti galeetiin jedhe namni kun hin darbama durriyyaan kun guutuun isaa biyyatti darbama bara sin turu bara. Gaafuma inni wannaa keessa gad bu'u akkamitti qabuu dadhabdaniit akkamitti ijoollee kun hunduuyyuu galeetumaan deebi'u jiraami. Maaliif seeratti hin dhiyeessine durriyyee uummata wal nyaachif. Mootummaan jihaazni isaa yookaan qaamni isaa guutuun osoo dandeettii qabu usumaal jedhu akkamitti mootummaan Itoophiyaadha akkamitti callisee ilaala isa kanaadha kana annatti dhagahamu malee kanaa miti kana wanni araarsaniif hin jiru bara zaalima gurguddaadha wallahi kun nama miti shayxaana malee kun nama miti isin galtee kun shayaaxiina malee nama miti ebaluu arsitu akkana godhe la wanni akkasidha hin jiru. Wanni akka jedhan jiru arsiin illee waan ergatte hin qabdu arsiin illee takka miidhaa TikTok irratti dhuftee arsiin waa loltee hin jiru Suudii keessa illee arsiin nama hin qabdu arsiin ka jirtu biyya jirti Suudii keessa hin jirtu arsiin wallollee Suudii keessa hin jiru wallollee Suudii keessa ummanni miskiinni ummanni kabaja qabu ka waa dubbatu beeku ka waa falu beeku biyya jira wallo Suudii keessaa miti arsiin Suudii keessaa miti Harargeen Suudii keessaadha miti kun kashlabbii abaarsan biyya baateetu maqaa gandaatiin miskiina rabbiidha darara osoo walitti baatee ufiiti wal barbaadde waan barbaadde wal goote wama takka garaa nama nyaatu ba jagnummatu itti jira yoo ta'e ufii isaaniitti wal barbaadan osoo walitti dhufanii naannuma tokko jirani naannuma januubaa kana jira osoo walitti dhufanii waan barbaadan wal godhanii bar waan isaaniiti kun waan nam ilaallatuuna miti kan jalqabillee zaalima kan lammaffaattaan sillee zaalima kan itti sadaffaattaan sillee zaalima hundumti isaadhaa zaalima. Kuni arsiidhaallee miti wallollee miti asiin durallee kanuma dhaabbiin kiyya guutummaan isa. Walloo arsii keessa lafan qabu. Arsiin eenyu kana walloo Suudii keessa lafan qabu arsiin illee Suudii keessaa miti bakki inni jiraatu. Asii miti bakkee laftee hirkaban. Kuni namni tikfatee waa tikseetiin birree argachuudhaaf jecha as dhufe. Akkamitti namni ofiisaatii rakkinnaaf biyyaa bahe ilmaan miskiina ilmaan waan takka hin beekne. Nama waan tan kan beekne nama silaa nyaachisuu qaban akkamitti miskiina rabbiidhaa qabanii ajjeesan. Eega jagne taate namni jagni walitti dhufeetii waa wal godhaati jagnummaan eegatti kaate maqaa arsiitiin kunillee du'uudhaaf eega ka'e kunillee maqaa wallootiin eega du'uuf ka'e walitti dhufee osoo wal qabeeti ka wal arrabsu sunniin lamaan ka wal jeequ sunniin ka wal arrabsu ka walitti maal jedhu sun walitti dhufee waan tokko. Miskiina rabbi ka karaa deemu irratti ammoo ebalu jechaatiin deemuun wallahi abadan waan jechama qabuudha miti kun. Waan maqaadhaan illee deemuudha miti. Maqaa arsiillee irratti dhaachuu waan barbaachisu miti. Maqaa wallollee irratti dhahuun waan barbaachisuudha miti. Kun lamaan isaantu zaalima gurguddaa warra rabbiin subhaanahu wa ta'ala dachii kanarra kaa'e rabbiin ani wanne jedhuun qabu asiin durallee du'aayii haga danda'een kana godheetuma itti dhiise ani dubbadhuu jedhee lammata maaliif jennaan dhaloota kanatu dhaloota nama hubachuu irra jecha namaadha daddabsuu filata waan ta'eef jecha wanna jedhe. Kanaafi wanni isiniin jedhu ani akhira Abu Muwaazin tachi dabarsaa ammas Ustaaz Fawwaaz illee jiranii namoonni garagaraa jedhanii dubbatanii wanni isiniin jedhu ani takkuma du'aayii godha wannan jedhu zaalima kana
warra ilmaan miskiinaadhaa qabee karatti dararu warra nama laa ilaaha illallahu jedhu tokko gachiibseetiin gorra haa ta'u reeboo haa ta'u waan garagaraa irratti dalagu waan barbaade haa dalagu akkuma duratti isiniin jedhe nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam tuftoo karatti tufuudha dhoowwan namni tuftoo karatti tufu imma asitaawaa jedhan faallaa saniidha akka namni karaa deemu hin rakkanneef jecha iimaana irraayi rakkoo karaarra jirtu karaarra kaasuun jedhan nama karaa irratti fincaayuu ni abaaran nabiin rabbiidha alayhi salaatu wassalaam waan namni karaa deemu rakkisa nama karaa deemu waan rakkisuuf jecha nama sagaraa karaa irratti ba'eeyyuu ni abaaran nabiin rabbiidha alayhi salaatu wassalaam karaa keessatti sagaraa nama ba'eeyyuu maaliif jenna nama karaa deemu waan rakkisuuf jecha maalayyare nama qabeetti nama karaa deemu wayiidha nama rakkisu ka akkanaa kun abaarsa haqa godhata akkuma duratti isin dubba nabiin rabbiidha alayhi salaatu wassalaam namni qoree karaa irra kaa'uudhaaniyyuu nama muslimtoota azaa godheetiin jedhe faqad istahaqqa la'nahum jedhan nabiin rabbiidha alayhi salaatu wassalaam abaarsa isaaniidha haqa godhatee jira jedhan ammas wannan jedhu miskiina rabbiidha warra dararu kana warra miskiina rabbiidha wanna jedhu waliin morkate arsiitu du'e wallotu du'e harargeetu du'e ebeloota akkana jedhe kan raawwatu ka ajjeefamaa jiru hundattuu miskiina warra miskiina rabbiidha dararu rabbiinuun arga bakka isin jirtan isin arga tokko keessanii rabbiin jireenya keessan haa baraatisu dhabama rabbi isin haa godhu gammachuu rabbi isin agarsiisi jiruu keessan miskiinummaa keessa rabbi isin hin baasin akka haadha hiyyeessaa waan taatu dhabdee qarshii dhabdee jennaan ilmaan isiidha Allahu akbar ilmaan isiidha ilmi sun yookaan tokko qabdi yookaan lama qabdi rakkatee biyyaa ba'e waan nyaatu dhabee karaa baharaa kana wantoota gurguddoo qurxummituuf kennee achii bahee barahaa kana keessa oowwa kana keessa oowwa ansaatii kana amma keessa taa'uu dadhabee mukayyafa banadhee keessa taa'u kana isa kana keessa nama deeme zaalimni karatti qabee rakkisu maqaa kamiinuu waa irra dubbachuun hin barbaachisu rabbiin zaalima akkasiisan rabbiin hin danda'a haadha miskiinaa warra boochise warra san boo'ichi mana keessan keessan bahin idmee keessan haga isin jirtan rabbiin boo'icha mana keessan hin baasin jiruu keessan guutuu warra waan kana deeggares warra waan kana jala deemes warra waan kana irratti wanna jedhe warra kana guutuu isaatu rabbiin boo'icha mana isaatiin baase wallah wanni isin jedhu isuma kana boo'ichi mana keessan idmee keessan haga jirtan guutuu rabbiin boo'ichi mana keessan keessa rabbiin bahin idmee keessan osoo boossan osoo rakkattan rabbi isin haa dabarsiisu wanni isin walitti qabdan addaan isin jala haa facaatu wanni akka isin saba kana wanna gooneen facaafne jettanitti rabbiin isinuma haa facaasu mala keessan rabbi isin haa facaasu isinitti daa'imman xixiqqoodhaa miti dhaabbadhaa jedhanii namni dhaabbata zaalima gurguddaa warruma areeda qabu warra xiqqoosii waa wanna jedhe waggaa 20 ol dabre wanni waan kana hojjetu rabbi isin haa balleessu aboonni an jedhu kanuma Abu Mu'az itti fufa dubbadhaati jamaan haa dubbatani. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ الثاني يعني إلى غيره ساعة كانت الحمد ربي إنغلتي فنيجا ما شو نقولتي مع عند الديبتة ربي اللهم اكفين بما شاء وانو فرحين أرجع الدو يسانجر ربي سبحانه وتعالى أرجع ست والدبر سنة سلاواني وانوجي موتوماتي وان سفاراتي أمباسي كومينيتي يا أمباكي سيرتوتانا بيتي maybe farasiiti maybe ijoollee gandaatiin moo beekan awwaan ajaa'ibsummata keenya kana isa gaafa muka gartee duratti wal guurus wal ajjeesu biyyee wal nyaachisuus maqaa arsiitiin maqaa argeetiin wallootiin je'ee kunoo sooshaal miidiyaa keessa deemee feemasa ta'eetuma jiraachuu jira sawaanni kun jirana itti feemasii ta'uudha lubbuu namaatu ummata kana biratti maa biyyaa bahan na dhibe hawaasni kun gariin ilmaan yataamaati haadhaa fi abbaa hin qaban nama itti himatan hin qaban osoo haadhaa fi abbaan jiraatte gayyaatee haadhaa fi abbaan boochi gartee ummata abaarama gartee waan karaarra guddatte fiifuu gartee yaani namummaa waan hin qabne waan gartee karoora hin qabne deemu jirtu fiifuu biyyaan baa keessatti adaaba safarrii fi qixaatu min adaab kutaa gartee adaaba irraa ta'e tokko fiifuu rakkataatu ummata warra rakkoo jira gandatti kagalchuun na dhiban ummanni waan isaan deemaniif waan kana raawwate akkuma istaanii jedhee qaama tokko raawwata isin fiddanii gandatti arsiitti balbala namaatti galchitan ummata maraataan isin amma kagaddeemee ajandaa tanaas bal'isee koottutu maarree nu godhi maarree booda dhufanii
Gaafa kaan ustaada ji'a sit dhufnee kadhannee waliin kadhan. Artee? Kana nama si jiru nu gallakkisi. Daangaan Arsiitiif Harargee biyya ambaa keessa hin jiru. Oromoon sabni namni fayyaa qabu. Kutaan biyya keessa jirti malee biyya ambaa keessa hin jirtu. Abaarsa malee waan ni goonu hin jirtu jira keenya. Namni gartee nama miidhuu rabbiin ofiif irratti haraam godhe. Rabbiin isinirraa nu haa argisiisu. Gartee ajaa'iba quduraa isaa rabbiin waan fedhe hojjeta. Isinumarraa nu haa argisiisu. Waan takka waan ni goonu hin jirtu. Kan biyya Makkaa jirtanis kadhadhaa jiranitti. Gartee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kadhate. Gartee gaafa qoomni takka ofirraa sodaatee dadhabee daangaa isaan tarkaafata. Rabbitti ol dhiisan. Nabiyyoonni hojuma isaaniiti. Waanuma hunda keessattuu gartee waan gahee baatu jirtaati. Waan hojii mootummaa silaa. Isin waan warra sooshaal miidiyaa isinii dhaabnu hin fidina gandan jedhina. Gandan buu qaamni tokkichi waa balleesse san dhaalima kan waa miidhu huni hin deeggaramu. Ganda namaatti ittiin galchina yoomiyyuu waan fokkottu yooma dammaqu yaatan qubee generation jaarraa 20 takkaa keessa jiraattanii yoom gandummaa jalaa baatan qaamuma tokko shiftaa tokko durriyyee tokko maraataa amantii hin qabne aadaa hin qabne shiftaa bosona keessa jira yeeyyii waraabessinu bineensi bosonaatu seeraa fi heera gartee naachuraal gartee seera uumamaati hojii waliin jiraata. Kana ka bineensaan hin jirre uumama keessaa beekana fiddanii gandatti hin galchina. Walau obbaleessa osoo taate hin galchin hin laallatu. Si komandoon tanaa miti. Afran qalloon tanaa miti. Shanan gibeen raayyaan ummanni kanaa miti. Ummata kanaa miti. Jarana biyya ambaa Suudi Arabiyaan tun bar ummanni kan itti deemu tureef diinii ofii barachuudhaaf amantii dura gartee naggadaaf hin deemne. Amantaa diinaa ofii barachuudhaaf godaansa. Gartee jaarraa zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalqabee hariiroo guddoo walirra qaban. Arra waan fokkottuu zaalimni dalaguun maqaan ummata gartee Alaabashee kun gartee ummata gartee ardii Abaashaa jedhaman kun ummata gartee Najjaashee kun badee maqaa kana. Itoophiyaa maaltu dhaawatachitti balleessanii rabbiillee isinuu balleessa beekadha. Yakkee isin daleeydaninaan. Waan gartee duriyyeen teenya daleeyduun maqaan ulamaayin achii keessatti maqaan gartee mu'azzinoota imaamanii hojiidhaan hundi badee miti. Rabbiin nurraa haa balleessu lafarraa isaan haa barbadeessu hin danda'e. Isa nama miidhe. Lubbu namni bara horiiwuu akka itti qalatu qaba jiran. Horiiwuu akka itti qalatu qaba. Gartee wooma hundaa diina keetillee akka itti firraa deebistuu qabdaa beeke. Lubbu taphachuuf miti. Jarri kun lubbu taphachuu jira. Hattuu maqaa gartee waa saamuudhaatiin maqaa gartee waan dubartii fitinaa dubartii irraa kaateen gaafa as dhufte isin aqliin qabdanii warri homaatamaan teessanii sooshaal miidiyaa irraa haasoftan. Famous ifin jettan wallaaltoota social media. Maali bu'aan ajanduma godhachaa maaluma isin raasaudha harka rabbiitti dhiifne. Rabbiin ni arkaa kan miidhames ni arkaa kan miidhu jirus ni arkaa. Rabbiin isa nama miidhe sana gartee harka isaa qabee nu argisiisu. Harka ittiin nama miidhe san Rabbiin subhaanahu wa ta'ala isa haa miidhuu hin danda'a. Gaafa Rasuula sallallahu alaihi wasallam bar namtichi harka mirgaatiin nyaadhu jedheen Rasuuli sallallahu alaihi wasallam dide abadan laa jedheen dideennan. Akkasii achumatti see agartee Rasuulli gartee harka isaatiin lachatti abaarsaatiin hambisee ni haftan. Guyyaa tokko Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Rabbiin kan kee dagataa miti. Rabbiin kee wallaalaa miti hin irraanfatu ni arkaa. Hunda isiidhaatu ni arkaa. Rabbiin numa agarsiisa jechuudha. Takka yeeyyiitu isa nyaata. Takka qabrii isaa gartee hin argamtu. Namni isan awwaalu du'eetuma baraa san keessatti lafeen isaa gartee barbadoytee guyyaa qiyaamaa kaafamee dhufa jiran. Isa hin deeggarin waan akkanaa tana. Mata duree godhachuun feenu jara keenya. Gartee amantii maal qabdi amantaan qabdu. Hadiisa yoo itti himne irra gartee hadiisa himne faallaa jarasanii miti kan dhufee nu dura dhaabbatu. Gandummaan isintu dhufa malee warraas irra jiru. Isintu gadi dhufee gartee nu arrabsa. Kanaaf ummata wali buusuun feene ganda keetu dhufee na arrabsa. Ganda kaantu dhufee na arrabsa. Kanaaf hin feene. Zaalima waan kana hojjete Rabbiin nurra haa barbadeessu haa dhabamsiisu Rabbiin. Waliigallee. Akkuma koronaa Rabbiin nurraa kaase Rabbiin nurraa kaasuu hin danda'a gargaartee Rabbii keenya gargaartee barii kana gammachuu nu dhageessisi ummata waan akkana walitti deddeebi'u Rabbiin subhaanahu wa ta'ala nurraa haa qabu gartee ummata zahmaa biizii godhanii jiran da'awaa irratti gufuu gartee dalagaa irratti gufuu ummata tokkummaa irratti gufuu walitti ta'u mootummaa kana Rabbii subhaanahu wa ta'ala hin argarsiifne ummata karoora hin qabne gartee biyya namaa tana keessa faca'ee jiruu waggaa 8-9-10 numa jiraatu irraan jijjiiramne kunuu abaarsa wayitii beekadhaa jara keenya ilmoota akka qabdii argate ilmoota akkasuma jala haadha jalaa miidhame haati miidhamtu qaama gartee qaama irruudha goojjoo isii keessa dhiisee biraa deeme haadha irraa hin jijjiira jedhee meeqa ajjeeftan meeqa barbadeessitan meeqa laamsheessitan jara keenya zulmiiwwan kanaatiitu yoo irraa waliin dhoorkine gartee
yakki waan kanaa deemeeti nutti dhufaa beekadhaa jara keenya gartee. Kanaaf yaa hawaasa koo, yaa warra community, yaa warra hayyu, waa qaroo uummata kanaa community hawaasa tajaajiletan sirbuma qofa wali qabuu miti, yaaduma siyaasaa qofa wali qabuu miti. Waan isin gartee community taataniif safaraa taataniif uummata kana lubbuu nama tokko baraareetanii mootummaan biyya san keessa isin kaa'e. Uummata seeraan seenes seeraan ala seenes uummata ofiitiif mirga gartee abukaatoo xabaqaa taana jettanii fi seentanii uummata kanarra fuulleeffadhaa qabuu dandeessan. Uummanni kun uummata jiru uummataanuu qabuu danda'u. Gartee yoo ni qabneen waan biraatiin gabbaatanii ganda keenya irratti duulteetta waa meeqaan dura deemuu ture. Maal akka godhanni beeytanii TikTokii qaba, Facebookii qaba, kallattii lookeeshina namni hin beeyne hin jiru. Namni hin beeyne shortaa biyya saniitiin jennaan hin qabama. Gartee zaalima deeggartanii maaltu Oromoota miif iyyitan asirra teessanii rakkataa kamiif iyyitan kanama rakkuu deeggaruu jirtan isini. Gartee yaa rabbii kiyya hin dandeessaa. Gartee barii tana gartee waan ajaa'ibaa nu agarsiisa. Haa uummanni ittiin gartee boqotu hafuura itti fudhatu rabbi nu agarsiisa. Kana maan isin jedha. Jazaakumullahu ustaada kiyya. Rabbiin gartee umrii isin haa dheeressu. Barakadhaa rabbi isin haa barakacheetu hin dubbatanii jamaa dubbadhaa isinilleeni. Wanni amma Abu Mu'aaz jedhantu waan jabdu yaa jamaa. Wanni furmaanni jiru isuma kan inni lamaan jedheetiin amanaan beektanii. Tokko namni rabbiin sodaatan namni muslimaadhaa kamiyyuu ظالما كان غندكية غندكانا غندسن جدنا ظالمني ظالما ربي إنسان أكبر لي سدعاء تقودا بك جرتني ربي أمام إنسان هاقول توكو توكو إنساني ربي سام بيكا ربي توكو توكو إنسان بيكا نما مسكين ربي دا درر غند فدا هايمتو شيطان مكا فدا هايمتو مكا غاري فدا غدا فدا هاتو ربي نوني بيكامي واني ربي تروكا تنجرا أكا ربي سبحانه وتعالى isaqabu qaba jajjaba ka saqabu du'aatti godha waan bira walitti araarsinettani illeen deemina rabbiin zaalima kana yoo jidduudha kaasa yoo waan ajaa'iba rabbiin irratti godhee rabbiin subhaanahu wa ta'aala nurraan qabin waan fayyaduudha miti tokko namni balleessu bar hawaasuma keenya isin galte hawaasuma keenya durriyyee kashlabbee waan kana irratti hirmaattee waan kana gootu kana beekamtii kennaniif. Isa kana ammoo kan gochuu qabu kanarratti ijjannoo jabaa fudhateetiin kan seeratti dhiyeessuu danda'u mootummaadha. Mootummaan biyya kana keessa jiru imbaasiin mootummaadha qaama mootummaa Itoophiyaati. Imbaasiin Itoophiyaa. Koominitiin jiizaan jirtan, koominitiin naannoo januubaarra jirtan, naannoo januuba Suudiirra jirtan. Isin hundi keessan itti gaafatamummaa keessan kun gochuu dandeessan. Yoo dadhabdan ammoo mootummaa gara qaama biyya keessa jirutti achi dabarsuu dandeessan. Mootummaan kanama fayyadu isuma kanaaf. Lammiin Itoophiyaadha tokko isaadha. Akka osoo biyya keessatti namni seera qabu tokko du'eeti sila akkam ta'uu qaba. Bar lammii Itoophiyaa qofatu rakkasa ta'u jira bar addunyaa kanarraa wannaa irra jechuudha kan biraar. Nama lubbuudhaan bahu nama mirgi isaadhaa dhiibamu namoota akkasii nama yakka gurguddaa kana nama irratti dalagan kana mootummaan Itoophiyaa itti xiyyeeffate yoo hin dalage wanni kun dhaamuu hin danda'u abadan. Yookaan jaarsummaa tiiktaakaatiif wanni dhaabbatu hin jiru. Isin ammoo du'aa itti godha. Mootummaa ammoo rabbiin sodaadha warri mootummaa keessa jirtan, warri koominitii Suudii keessa jirtan, warri imbaasii Suudii keessa hojjettan, waliin gaha, waliin dhaqqabsiisa waan kanarratti qalbii deeffadhaa irratti dalagaa. Hiddaan kutaa rabbiin sinaa qarqaaruuti. Hiddaan kutaa rabbiin sodaadhaati. Warri mootummaadhaa waan kanarratti hojjedha. Waan isiniin jennu hin qabnu information ammoo barbaannaan information guute addunyaa guutuu beekaate argachuu dandeessanii wanni isin jala dhokatu hin jiru erga rabbiiti subhaanahu wa ta'aala. Akkasiiti duuba kanuma Ustaaz Fawwaaz waan dubbatta yoo qabaatan dubbadhaati. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف نجا؟ طيب الحمد لله. وانت بتنجا في الثاني والله وان جامو قبون ده جتني نموني وان كان دلقان أنا ليه جاد مخي خلان كباشاترو يرو إرارف سيرت ديا جو كبن إثيوبيا تيرو دي بريلة سيراف ديا جو كبن سعودي خيسة اللي قرتك عامني وي نجي بوسو داف جارمه جولة بدي تندل هدو سيرت ديا سون قرته هدو برباچ سر سعود ما خيسة تو بيجما سانجران خيسة تيجو بالغين تو نيغندن قبدو بالغين أمانتين قبدو بالغين غوسان قبدو ظالمني أكما أستاذ أول جيتي غندر لين قبدو أمانتين لين قبدو بيخا كده بالغين خود إسلاما خناف قرتي
خيس اللالو قمنا فوني جاون جرو نمني غندان نما adda qoodee miskiina gartee jiruun firaa jijjiira je'ee dalagatee bahu rahmata tokko malee ajjeesu haa gartee badii isaan dalagan san afaaniin dubbachuun nu qaanfachiiftu waan isaan dalagan jechuudha. San gubbaadhaan kuni hafee osoo jiruu immoo namoonni waan san kakaasanii dalagan beekamtii argatanii jechuudha. Follower isaanii ol kutee hawaasa biratti gartee sadarkaa qabaachuun isaanii hedduu hawaasni keenya hangam takka fagoo akka jiru nu agarsiisa. Mee ilaala bara takka moo lama dura ijoolleen lola gartee hoolayyiintu wallaltu kanarratti gaaza naqaa turan hedduun isaanii beekamtii iddootti argatan. Followerota gartee 100,000 lakkaa'amutti argatan. Goota keenya jabaadhu jedhanii gartee namni kuni badii irratti bar namni islaamaa bar walaa ta'aawanuu alal ithmi wal udwaan jaa rabbi subhaanahu wa ta'ala. Keessattuu namni amantii islaamaa qabu badii irratti osoonii fi abbaa keetillee ta'e, osoonii fi obboleessa keetillee ta'e, osoonii fi haadha teetillee taate, osoo ilmoo teetillee taate, osoo namuma jaalattu hafadhallee ta'u osoo ta'e badii irra gargaaruun haraama dhorkaadha. Amantii islaamaa qabattee badii irra nama gargaaruun dhorkaadha. Maalayyaa gartee dubbii fokkottu jaahiliyyaa gandaaf jettee gartee goota keenya namaan jettu. Ijoolleen tuni beekamtii argattee horiitti argattee wanna ta'uun kuni hedduu waan rakkina kanaaf sababa ta'aa jirurraa. Warri waan kana gaazatti naqee finiinsee guddisee wanna godhe biyya jiranittillee koominitiin Suudii keessa jirtu, imbaasiin Suudii keessa jirtu seera biyya saniitiif dhiyeessu gaafa biyya galanillee gartee badii isaanii isaanuu dhoofachaa jiranii wanni isaan haasa'an hundinuu wanni isaan dalagan hundinuu laayivii fidanii namoota 1,000 lakkaa'amu irratti gartee dalagaa turan badii tana. Namoonni kun seeraaf dhiyaatanii namoota fuula dura badii akkasiitiif taa'uuf gorsa ta'uu qaban. Seera dhiyaatanii jechuudha. Dhiyeenya kana namni wayii tokko gartee barna ilmi namaa waan irratti wal deeggaruu fi waan hawaasni kun diinarraa illee gartee hedduu fagoo jira. Kota bara dhaabateen hin baratu. Nama wayii tokko dhiyoo tana qaama saalaa qullaa gartee nama dhiiraati waraabee gadhiisee jira. Agarsiise. Kaan dhufee aboo rabbi sodaadhu waan kanarraa taa'ii osoo je'uunii qabu namnummaan bar maqaa islaamaa qabu kuni ganda keenya maqaa nutti gootee jeen wallahi komantii tana ijati jaan hin arge bara. Aboo ati maqaa nu gootee jaan maqaa maal si godhame maqaa qaama saalaa isaa fidee miidiyaa irratti zaahira qabu badii namni dhooyisatti dalaguu hin qabne fidee pabliika godhuutu maqaa see godhuudha dhugatti. Moo gartee nama gartee gosa biraa tokko fidee asirraa miskiina tokko hidhee tumee ajjeesuutu gartee maqaa si godhuudha. Aba rabbi sodaadha, rabbi sodaadha. Bakkuma jirtanitti illee rabbi sodaadha. Gaara keessa jiraatanis, magaalaa jiraatanis, bakka jirtanitti rabbi sodaadha. Beekamtii yoo barbaadan beekamtii karaan itti argatan hedduu jira. Osoo hamtuun daleene beekamtii argachuu dandeessa. Hamtuu daleedee beekamtii argachuu irra moo beekamtiin san mataan sirraa hafuutu irra sii wayyaadha. Guyyaa tokko addunyaa kanarraa galtee badii arra daleedee kana itti gaafatamuun kee hafa hin qabdu obboleessa kiyya obboleettiiti jira. Namni badii san dalage takka jira. Namni bakka san lafa san irratti badii san dalage hagartee komantiidhaa fi dhaabii fi kanarraan namoota san gargaare hamana isaa taa'ee yaadaanillee gartee osoo gosa kiyyaa kun ajjeese gosa kiyyaa kun islaamoo hejee namni yaadaanillee ta'u gargaare warri maallaqaan sappoorti godhe hundi keessan badii waliin qabdanii booda. Baalageen osoonii fi ilmoo haadhateetillee ta'e baalageedha jechuun qabda zaalima jechuun qabda irra duuluu qabda nama haqaa waliin jiru wajji dhaabbattee irra duuluu qabda nama keessan. Kanaaf ustaaz awwal Abu Muaz gartee namoota Suudii jiru qunnamaati pilees. Garee takka jaara garee gartee warra badii dalagu kana mootummaatti hannitu jaara. Namni kun ummanni kun warra baratu miti. Gorsaan sin dhagayani du'aayii sin barbaadan gorsallee hin fadhan.
سندقان التيم تيلس سندقان يو خيسان التيم تي خينيا سنجا مال تو خيتي نما بالغي کرتے نما جيسو تو خيتي مو بالغي کرتے اونلاين راوند تو تو خيتي بر نمني خوني خيجا جچودا بر اتقام فچو قبدا بر نما غري خيجا جچودا اتقام فچو قبدا نما وان هم تو دلغو افان غوتو دانا كمي خيجا جت akasi abo rabbi ha sodanu bakuma jiru hunda rabbi ha sodanu wani ustad awwal je khuni sirri tiradda lagamu barbachi sada saudi khaysatillee biyyattillee balagen tuni seerab dhiyaachuu qabdi kanaan jaa ustad awwal galatama Ustaad bar bareeda hundi keessanuu carraa isin raanfoone silaa namu yaadama kana gaafa karoora gootee waajaareetiin waan kanaas itti sayattee gootu ani ummata san qofaami warra shiftaa gartee hoolooyyii bosona keessa baddaa jirtu sanaa miti kan asirra jiru kanuma fayyaa qabu asirra jiru kanaatu namni sayyoo ganda isaate gadi bahee gartee mana jaarratee gadi bahee lolaa bar kana ummata fayyaan qabne kana rabbiin kana wali qabee bar ustaad wali gallee hamaa ofiis laa namni rakkoon guddaan isa sanii rakkoon guddaani ummata wallaalaa taaniiti asiin arsii qabaa jedhanii walloon qabaa jedhan kan qabamu immoo miskiina rabbiiti keessan qabaa dalage ilmi walloo tokko maqaa walloo himatu tokko hatta oso nama oromoo nama qaama kan keetii dhiiga kan keetii dhaan miti amaaru usuu ta'e tigiree usuu ta'e nyaachiftee dabarsu saree usuu ta'e nabi rabbiidha alayhi salaatu wassalaam saree iyyuu intali takka obaafteeti jannata seentee jedhan usuu kan sareen karaa deemu saree usuu ta'eeti amaaraa miti saree usuu ta'e ati nyaachiftee obaastee dabarsuu qabda malee ilma tokko qabdee ilma xiqqaa tokko yookaan guddaa tokko qabdee karatti akkamiin rakkisaa namni waan kana deegaruu zaalima guddaadha beeka Abuu Mu'aaz namni arsiitu tuqame jedhee miskiini tuqamuu irratti gargaaru namni wallootu tuqame jedhee miskiini tuqamuu irratti gargaaru namni zaalimni akkasiidha namni zaalimni haga saniidhaan jiru namni waan kana irratti gargaaru jechuudha inni kun akkamitti mee sammuun nama akkamitti fudhattee jennaan nama miskiina rabbiidha karaa irra deemu nama waan takka quban qabne qabaa jedhan arsiin lola arsiitii fi walloodha jedhan sanuu maqaa itti baasanii bar arsiin Saudii keessa maal godha arsiin Saudii keessa maal godha sa arsiin Saudii keessa lafa qabamoo Saudii keessa jiraata arsiin an beeku Itoophiyaa keessa jiraataan beekan akkas walloon an beeku Itoophiyaa keessa jiraata ammoo muqiimni naguma baranuu ijoollee walloodha ijoollee meeqa wajjin nyaannee tuman dhugna yaafnu jira takka waan kana quban qabu namni quban qabu asitti amma wanna badoo kana keessatti galteetiin miskiina rabbiidha dararti naggaa waan jarri argattu rabbii keenyatu beeka kuni akkuma jedhe sani wanni guddaan namni hundi isaadha ribirrib irratti gochuu qabu wanni namni irra jabaachuu qabu waa'ee mootummaati wanni kun tokko nuti ammoo du'aa itti goon akka rabbiin isaan balleessu rabbiin isaan haa balleessu ammas warra mootummaati wanni guddaan warri mootummaadha waan kana irratti yoon hojjennu karaa imbaasii isaaniitiin ta'ee karaa qaamota seeraa qaama seera federaalaatiin ta'ee warri seeraadha waan kana irratti hojjetee baalagoota maqaa arsii himattu baalagoota maqaa walloo himattu baalagoota maqaa harargee himattu baalagee hatta maqaa biraallee yoo himateetiin dhufe baalagee maqaa kanniin himattee maqaa kanniin nagaddu gaafuma jarri biyyatti gabbuutu yoo qabaniitiin wannaan geessin yoo qabaniitiin mana hidhaadhaan geessin wannaan biyyi nagaa argachuu hin dandeessu. Jarri ammoo maal gooti isiniif fakkaate yeroo matakkaan gaafuma gara biyyaatti achi garagalanii mootummaa faarsuu eegalan. Mootummaa faarsinaan ammoo khalaas hin dhiisamaa jechuudha akka seera zamana kanatti natti fakkaata. Laa akkas ta'uu hin qabu. Wallahi mootummaan waan kana mootummaa faarsee baatee osoo dhibba faarsaatiin oolee seeratti qabamee seeratti dhiyaachuu qabu. Namni waan kana balleesse maqaa arsiitiin, maqaa harargeetiin, maqaa wallootiin, maqaan barbaadinuu haa balleessu, maqaa waan yakka haa dalagu, namni yakka dalage. Nama karaa deemuu irratti namni yakka dalage kamiyyuu yakka xiinsammuudha haa ta'u. Yakka qaama hir'isuudha haa ta'u, yakka ajjechaadha haa ta'u, namoonni waan kana dalagan sunni yakka saniin seeratti dhiyeeffamuu qaban. Biyya keessa as keessaallee mootummaatti himanii jennaan mootummaan biyya kanaadha sekenditti fuudha wallahi. Osoo amma warri imbaasiidha warra biyya kanaatti walitti dubbatanii. Shortaan biyya kanaadha beektanii mubaala jala deemtee sekenditti nama fuute osoo hin beekin hatta helikoophteraan fuutee wallahi dhaqxee fuudhuu dandeessi. Waan takka inni jala deebiin jiru. Laakiin ammoo imbaasiin illee callisee taa'u ofirra. Akka gaafa dhufeetiin imbaasiin diigamutti. Maali dirqama imbaasiin wanni hojjetamuu fi mirga wanna nageenya lammiilee eeguudhaaf mi kan imbaasiin biyya kana godhaaf dippiloomaasii hojjechuu fi wanna nageenya lammiilee eeguudhaaf
لمي نجين بر كن سير اللي هذا بوتي لمي توبياتي بر أكمل تلي فميرة تام أكمل كوميونيتي جيزان جرتن وري نانو جنوبا رجرتن أكمل تلستني إلالتن اسم بيرجرتي جولن كني أكمل تموتم تنبيك سيسني وتكاتي جرا كنا قرتني غندا ساني دا قرتني أما سمو أبا ساني قرتني مكا ساني قرتني كنو غندا كانت تدلت علمي كنا جرام غندا كانت تدلت تاني موتم تنبيك سيفتني يودا دبدن إن كلام ياسين دابا قال نما شانيتي أوسو موتم مرتي ججبة تكني مرتي ججبة كان أقوله كجيب أستاذ شو تكني موتم لما تتنبي بدوريان كنتو كتيني سيدا كان أقوله غندم مرة ولا بتوقف دي نمني وان كان راوغو بيتو غندتي سيغالتي abdi shani sachi ture mootummaa keessaas kunoo ma deeggaran namni mootummaan deeggarrees jiru gartee fala maali falli waan kana qaamni waan kana raawwatu poolisa suudii dhiisii nutuu beeyna namni waan kana raawwate dura dubbiin kun eessaa kaatee eenyu waan kana maxxansee beeka namni waan kana raawwachuu jiru sooshaal miidiyaarra jiran jarri nama ajjeesuus nama miidhuus nama waraanuus asirra jiran tiktookii qaban waliin haasaa oolti feemasoonni asirra jirti. dura gandummaa kutaa keessaa baha jirana akka namummaatiin yaada amaarallee maan taane saba kee saba Itoophiyaati saba keeti waliigallee sabaa sablammoota keenya ilma namaati waanni ganda keessatti biyya namaati kana raawwatu gooda ganda keessa si dhufa gaafuma namni gartee Oromiyaa keessatti Itoophiyaa keessa wal miidhee qofa mootummaan raawwata maa koominiitiin safaaraa jechuun maali koominiitiin jechuun koominiitiin hawaasa gartee isiitii fi hawaasa biyya san jidduu jiru waan wal qunnamtii gartee hawaasa waliin gargaartee rakkataa ofii kan nama miidhu kan hojiidhaan miidhame kan hunda miidhame kan nama